Amna qulqulleessine tasgabbeessine wobo balleessuu qabna duula jedhu mootummaan Abiy Ahmed itti deemuu deema. Filannoo kanaan dubattu tasgabbii uumuu qabna waan jedhu wobo balleessuu qabna barbadeessuu qaba waan jedhutu jira. Odeeffannoo dargaggeessi kenna kana irratti ufeeguu qaba. Karaa biraatiin ammoo dargaggeessi Oromoo gara Tigraahitti deemuu hin qabu. Gara Amaaraa deemee Tigraahi loluu hin qabu. Maal jennaan sangaan Oromoo hin hafne qeerroo fi qarreen Oromoo hin hafne qeerroo ficcisisanii kaafellee Kahafe ijjeesaa jiran baandaa ijjeesne jirra. Baandaa irratti tarkaanfii fudhanne jirra. Ermijjaa tawassadebbate jedhame ammaan tan akka dhagayaa jirrutti hoggana waraana Abiy Ahmed ka waldiyaa nama Oromooti ijjeefamee jira jedhame isaanumattu barreesse warri Amaara baanda lafa gadhiisee baqachuuf jedhe ijjeese jira. Faannoon ijjeese jira warri Amaara jedhanii jiranii dargaggeessi kenna ka Oromoo achi deemuu hin qabu mirga ofiitii fi falmachuu qabsaahuu qaba. Warra qabsoo hidhannootiin socho'anittu dabalamuun mirga kan keetiif falmachuun yeroon isaa ammaan tana Abiy Ahmed argitanii jirtanii qeerroo Oromoo, qarree Oromoo, milishaa Oromoo, hidhattoota Oromoo, humni addaa Oromiyaa argaa jira. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Oromoo argaa jirtanii karaa tokkoon warra Tigraayitiin isin ficcisiisaa jira. Karaa biraatiin ammoo warra Amaaraa warra soddaatiin isin ficcisiisaa jira. Achi deemtanii wanni isin duultaniif hin jiru. Oromoo keessattuu gurmaaya mala dhawadha fala dhawadha badii isinirrattu dhaqqabaa jiru kan jalaa bayaa dhaamsa jedhu isinitti himna. Oromiyaan keessanii Oromoof Oromiyaaf aarsaa kaffala wareegama kaffala malee ristii fi deemtanii duutanii warra galata hin beekne warra bor isin ijjeessa ammumaan tana isin ijjeessu jira warra lafa Oromoo weeraraa jira lafa Oromiyaa weeraraa jira isaanii fi aarsaa hin kaffalina jenna. Mootummaan Abiy Ahmed woboo qofa miti kasoda keessa galche karaan Jabuutii cufamuun mootummaa Abiy Ahmed baay'ee rifachiise baay'ee naasise baay'ee rifachiisuu irraa kan kahe Mustafa Umar pirezidaantii naannoo Somaalii gara maanguddoota gosa Ciisatii fi gosa gurguraattu ergee jira gosa akkisheettu ergee jira warri kun jechuun godina Sittii keessa qubata godini kunini Harargee baha godina Oromiyaatii fi Jibuutii ka walitti fidu karaan baaburaas keessa deeme ijoollee kanatti liyyuu haayiliin Afarii Ugumguma warri jedhamu nama Somaalii fayyaalessa 350 eegisaan ijjeessaniin dubatte karaa Jibuutii cufe karaan Jibuutii cufamee jira. Kana bansiisuu fi maanguddoota warra Ciisaa kanaa fi maanguddoota warra gurguraatii fi akkishee walittu qabee Mustafee wajjin haasawaa jira. Karaa jaarsummaa maanguddoota Ogaadeniitiin Mustafeen Ogaaden keessa dhufe garuu warri Ciisaa kunini akka Mustafaan aangootti dhufu warri isa gargaare barbarta sochii jedhan qabanii ammaan tana garboo Ciisee bakka jedhamtutti warri karaa cufellee warra kana karaa kanan karaan baaburaa ka Itoophiyaa karaan tokkichi galaana ka Jabuutii cufamuun sodaa guddaa mootummaa Abiy Ahmed biratti uumee jira. Reuters, BBC, Al Jazeeraan maddeen oduu dhimma kan akka malee afarsaa jiranii meeshaa waraanaa karaa biyyi seenuu hin jiru qawween seenuu hin danda'u taankiin hin seenu gargaarsi midhaanii hin seenu qorsi seenuu hin danda'u boba'aan gaaziin seenutti hin jiru. Sodaa guddaa Abiy Ahmed seenee jira. Karaan kibbaa kan Mooyyalee wobootu jira. Karaan Suudanii gubbaa dhufu ka Poort Suudanii ka Matammaa warri qimaantii qabatee jira. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana liqimsaan isaa karaa hundaanuu cufame lubbuun itti dhuftee jirti. Muddamsuu gos kanaa keessa jira mootummaan Abiy Ahmed karaa kanaan kanattu jira. Itoophiyaan bakka hundattuu nagaa hin qabdu. Hidhaan guddicha laga Abbayyaa kan itti argamu godina Matakkalee keessatti warri Gumuzii jabaatee warra Amaaraa haleelee biyyuu fi bilisoomsachaa jira. Godina Kamaashii keessatti waan wal fakkaataa godhanii Somaalee fi Afar jidduutu nama 350 qofaan hundattu cufattu narra dhumateetti Somaaleen dubbattee jirti. Karaa Afariitiin namni dhumate hin dubbatamne karaa waraanaatiin namni dhumate hin dubbatamne Oromiyaa keessa jechuun woboon kun akkas Abiy Ahmed sodaachisaa jira. Uummattoonni kibbaa bakka hedduu gaafin eenyummaatii fi gaafin mirgaa dhiyaachaa jira. Ajjechanis bakka hedduutu jira. Tigraay keessatti waan deemaa jira argaa jirtanii warri haga meeqalee dhufuu dandeenya waan jedhuun Abiy Ahmed sodaachisaa jiranii gaafii fi deebii Tigraay Media House TMH wajjin dubbi himaan Hewwahaati Geetaachoo Raddaa godhe isinii dhiyeessuu deema suniin durattu naannoo Amaaraa keessatti waan ta'aa jiru isinitti himnu warri Tigraahii karaa waldiyaa karaa raayyaatiin karaa Amaaraatiin gara kanaan injifannoo argatanii jiranii gara Gondareelleen injifannoo argachaa jiranii waraanii gara Gondaree ammaan tana gaarreen limaan limoo to'achuu fi godhamaa jira jedhamee dubbatamaa jira gara waldiyaatiin to'annoo isaanii ka qabatanii cimsachaa jiranii yeroo ammaan tana qarqara waldiyaatti
liyyuu haayilii Amaaraatii fi warra Tigraay jidduutti waraanii guddaanii geggeeffamaa jira jedhamee akkasittuu dubbatamaa jira. Suniini waan akkasittuu jira. Odeeffannoon gara biraatiin ammoo warri Amaaraa kursiin ageenyoota shaagire yeroo kamiyyuu caalaa kirkiree jira. Ageenyoota shaagire kursii isaa maaltu kirkirsee ka jettan moo'amaa waan jiraniif warri moo'amsila quba walittuu qabanii ageenyoota shaagire nu moosisee isattuu akka moo'amnu godhe akka moo'atamnu godhe akka injifatamnu godhe akka dhumannu nu godhe itti gaafatamaadha aangoo gadhiisuu qabaa ka jedhutu dubbatamaa jira. Naannoo Amaaraa hoggansi federaalii keessa jiruu fi kan naannoo bakka lamattuu cabee jira akka warri gariitiin bakki sadittuu cabee jira. Warri lamaanii gareen cabee gareen yeroo ammaan tana Amaaree kitati waraan waliigala labsee jira. Bulchiinsi waraanatiin buluu qabaa jedhe warri yaadu. Waraanattu bulchuu qabaa jedhe warri yaadu waraanii bulchuu qabaa ka jedhu. Gareen bira lakki waraanii bulchuu hin qabu warrum ageenyota shaagiree ka ammaan tan jirutti itti fufuu qaba waraanii bulchee jennaan inumaayyuu dubbiin akka malee hammaattee Oromoo Abiyyiillee wal dhabuu deemna ka Tigraay qofaa miti rakkoo biraa ta'uu deemna waraanii humni Amaaraa kun amanamu kanaafu ummata ammaan tan aangoo gubbaa jirutti bulchuu deemuu qaba ka jedhutu jira. Gareen biraa ammoo jidduu kan lamaan jirti jedhama. Gareen waraanii bulchuu qabaa jedhu keessa gareen gurguddoon garee Yohaannes Boyaaloo faatii keessa jiranii garee kan keessa warri jiru warri waraanati ka ammaan tana hoggana komishinerii poolisii Amaaraa tahee Desiyye Dejeneetii fi komishineer Desiyye Dejeneetii fi akkasumas Birgaadir Jeneraal Tafarraa Maammootidha. Warri kunin Amaarii hoggansu waraana jalatti bule naamusa waraanatiin jabaatee ijaarame hojii mootummaa dhaabate misoomii dhaabate qonnaan dhaabate wanni cuftu dhaabate Tigraahii irraa bilisa of baasne lafa kenna deeffannee abbaa biyyummaa qimaantii fi dhiifama abbaa biyyummaa walqaayitii fi tsagadeef raayyaa gubbaattuu qabnu mirkaneeffachuu qabna yoo sun hin taane qimaanti nukaa gumuz nukaa Oromoollee nukaa garuu hunda Suudanillee nutti jirti warri jedhu warri kanattu jira warri waraanaa jechuudha waraanaan buluu qabnaa ka jedhu. Gama kanaan warra kanattu jira jechuudha. Gama waraanaa kanaan ammoo rakkoon jirtu maali ka jedhutti deebina. Garii kan ammoo warra Abiy wajjin turuu qabnu ka jedhutu jira. San keessa ageenyota shaagire mataa isaati. Dammaqee Mokkonnin mataa isaati. Dammaqee Mokkonnin ageenyota shaagire faati akkuma nagayaa fakkaannee Abiyyi jalseennee Abiyyi malaan garagalchinaa warri yaada jedhu qabu. Abiyyi ammaa nu tajaajilaa jira. Garuu Abiy adeemsanii Oromoo wal dhabee jira dippiloomaasiin kufee jira Tigraay keessatti mo'atamee laafaa jira aangoo qabachuuf ni gargaara warra Oromoo yoonni ni ijaarre goone dhowwine qofaattuu hambisne aangoo qabannaa warri jedhu. Warri karaa waraanaatiin jiru kun ni Amaaraa warri karaa waraanaatiin jiru waraani bakki lamattu amma wal dhabee jira warri karaa waraanaa tokkine warra Birgaadir Jeneraal Tafarraa Maammootidha. Tafarraa Maammoo Walloo Kaabaa irraa dhufe. Walloo Kaabaa ana bugna irra dhufe ana bugna flaastaa jedhamu achi dhufe amma godina jechuun warri Tigraay qabate kana godina jechuun Walloo Kaabaa ka Waldiyaan keessatti argamtu. Karaa biraatiin ammoo namni biraa jira Gondareen Desiyye Dejenee ka jedhamu komishinerii poolisii naannoo Amaaraattu jira. Warri kun lamaan bulchiinsi waraana jiraachuu qabaa jedhan malee wal dhabaa jiran. Maaliif wal dhaban? Wanni isaan wal dhabaa jiraniif Tafarraa Maammoo kunin warra Asaaminoo Tsiggee ijaara. Asaaminoo Tsiggeelin as bakkuma kana Walloo Kaabaa dhufe warra Asaaminoo Tsiggee ijaara. Isa wajjin ammoo ka Amboottu dhalate Abberee Addaamoo komishinerii poolisii Amaaraa ka of ijjeessisan yookaan ammoo ka du'eessan isattu jira. Warri kun warra fonqolcha mootummaa godhan kanaan durattu Mallas Zeenaawi warra barkum lamaatii fi sagalii warra hidhame. Abberee Addaamoo waan dabarta Abbereen biyya baqatee bahe kachachalan yookaan gunaan. Warri kun warra fonqolchi mootummaa naannoo Amaaraa keessatti dhiyoo kanallee godhan. Warri kun ammaan tan warra hidhata Asaaminoo Tsiggee wajjin qaban warra kanatti bulchuu fedhan. Warri Desiyyee Dejenee ammoo Desiyyee Dejenee warra Gondareetidha. Asaaminoo Tsiggee gaafa inni Zanzalma lafa jedhamtu gara Gondareettu baqate Asaaminoo Tsiggee ijjeese ka reeffisa lafirra hirkisiise. Ijoollee Gondarii ka Asaaminoo Tsiggee deeggaruuf hiriir baate Bahar Daarii keessattuu ka fixisane. Eenyu inni kunin namticha Gondaree kan eenyu inni namicha Gondaree kan Desiyye Dejenee kan Desiyye Dejenee wajjin eenyutu jira ka warri bulchiinsi waraana ka dhaabbatu jedhu warri jiran
Brigadier General Tafarraa Maammoo, Desiyyee Dajanee, Yohaannis Booyyaaloo Kolonel Dammaqee Zawudeeti. Kolonel Dammaqee Zawudee kan ammaan tana zoonii Amaaraa Haarawaa Seetit Humaraa ka jedhu itti aanaa ta'ee bulchaa jiru kana. Amma warri kun cuftunuyyuu akka waraana bulchuu qabna jedhanii eenyutti bulchuu qabaa irratti wal dhabaa jiran. Eenyutti bulchuu qabaa irratti wal dhabaa jiranii warri garee Kolonel Dammaqee Zawudee isattuu bilisa inni haa bulchu jedhan. Kolonel Dammaqee Zawudee ammoo Gondareedha. Warri Gojjamee hin jaalatu. Kolonel Dammaqee Zawudee ammoo Gondaree qofa osoo hin taane Tigreedha. Amaarii dhugaan itti fayyadamuu fedha malee itti namanu. Liyyuu Haayiliin Amaaraa ammaan tan bakkisii wal nyaattee wal balleessaa jirtu kana jechuudha. Ka karaa bahaatiin waraana karaa raayyaatiin gaggeeffamaa jiru waldiyaa kana ka hoogganaa jiru ka dhiyoo kana mo'atame qobboo irratti ammaan tana mo'atamaa jiru ka dhiyoo kan muudame hooggana Liyyuu Haayilii Amaaraa Brigadier General Tafarraa Maammootidha. Ka gara Gondariitiin Zaarimaa faa gubbaatti mo'ate, Ambaraas faa gubbaatti mo'atame, Addee Arqaa irratti mo'atame, Dabaarqee irratti mo'atame, Wuqqin irratti mo'atame, Limaan Limoo irratti kan ammaan tan mo'atamaa jiru eenyudha? Desiyyee Dajanee kana. Komishinar Desiyyee Dajaneetidha. Ka karaa Wallootiin mo'amaa jiru magaala akka Qobboo Roobeet, Haaraa Shanee, magaala akka jechuun Gobbiyyee, Waldiyaa, magaala akka Hara Gabayaa, magaalota akkasii kana harki isaatii bahe eenyudha namtichi kana. Brigadier General Tafarraa Maammootidha. Warri kun lamaan wal nyaachuu isaatidha. Warri kun yeroo ammaan tana wal balleessaa jiraachuu isattuu siree wanni tursee jira. Ageenyoota shaagar baalaansii eegaa jira. Warri kun waan wal so'atuuf waliin amanneef ageenyoota shaagar jira. Ageenyoota shaagar karaa Abiyyiillee hin cillaanfata achillee hin jira. Deeggarsa guddaa waan hin qabnee fi ammaan tana warri waraana jiru kanallee hin turu. Garuu warri waraana kayyoo deeggar angoosattuu dhabama. Angoosattuu bada. Angoon isaa hin deema. Warri waraana kan ammoo mataallee waliin dhahee dandahee Abiyyiifillee hojjete ofillee hojjete angoor tursiifachuu fedha. Dammaqee Mokkonnin faatii ageenyoota shaagar faatii Abiyyi wajjin jiranii jedhe dubbadhee jira. Amma Gondar irrattu kan ufichisiisee uummatii hiriirratti Desiyyee Dajaneetii fi ageenyoo as fajjune ka warri Gondaree ka ageenyoon faarse jedhuun namichi kan jechuudha. Warri biraa ka jiru eenyudha? Warri biraa jiru gareen jirtu ka biraa garee Abiyyi wajjin turraa jedhu. Gareen Abiyyi wajjin turraa jedhu Abiyyi wajjin yoo turre mootummaa jidduu galeessa to'achuuf nu gargaara. Mootummaa jidduu galeessa dadhabaa deemaa jira. Mootummaa jidduu galeessa kan akka dadhabuun isaa badaa miti. Oromoon biyya bulchuu hin dandeenye waan jedhu warraaf agarsiisa. Kufaatiin dippiloomaasiin Abiyyiin kufu warraaf gaariidha. Kufaatiin waraana ka Abiyyi kufaa jiru warraaf gaariidha. Maal jennaan Abiyyi biyyi bulchuu hin dandeenye Oromoon biyyi bulchuu hin dandeenye. Garuu Amaarii ka kufu gaafa Jawaarfa wajjin Oromoo wajjin Abiyyi nagaa uume waan jedhaniif akka Abiy Oromoo irraa addatti fottoqee Oromoo wajjin tokkummaa hin uumne Jaalmarroo haa ta'uu, Mararaa haa ta'uu, Daawud Ibsaa haa ta'uu, Jawaar haa ta'uu, Baqqalaa Garbaa haa ta'uuti waan Oromoo jedham irra fageessanii dadhabsanii gaafa yeroon geette Abiyyi fonqolchanii aangoo fudhachuudha. Warri kun kanattu jira. Warri kun ofii isaaniitti Abiyyi maxxanuun barbaachisaadha. Garuu warri waraana deeggarra ka jedhudha. Amma Abiy Ahmed waan kan argee jira waan kan hubatee jira. Garuu Abiy Ahmed warri harka waan dha'uuf harka isaadhaan kan waan jaalatuuf warri malee sireen naanitti tuudhee waan amanuuf warri kan deeggaraa jira. Karoor isaanii kan waan argaa jiruuf waraanii isaa waan mo'ame meeshaa irra dhumachaa jiruuf namni isaa waan dhumachaa jiruuf waraanii isaa hawaasa addunyaa duratti qullaa hafe juntaan akkana garafamee baqachaa jira. Odoo silaa Suudaan yookaan Misrii Itoophiyaa weerartee maal ta'uu dandayaa jedhamee jira. Waraanii isaa akkas jechuun jira. Meeshaa waraanaa haaraa galaa hin jiru. Addunyaan gurguraa hin jirtu. Balbalii galaana cufamaa jira. Tigraay karaa cufuu dandeetti. Qimanti karaa biraatiin cuftee jirti. Abiy Ahmed waraana isaa suuta nama Tigraay keessa baasuu barbaada jechuudha. Amaarallee keessa mo'amaa jira diizaayinii warra kana waan galeef. Kanaaf yoo of dandamachuu barbaade Abiy Ahmed marii, Jawaarfa wajjin marii, Jaalmarroo wajjin marii, Mararaa wajjin marii, Daawud Ibsaa marii hunda wajjin marii ammumaan tan daddafee jalqabee man Oromiyaa tokko tolche yoo sun godhe warra Amaaraa ka aangoo isaa kajeelaa jiru. Kanaaf
warra Tigree ka gara Finfinnee dhufu kanallee haq tokko dura dhaabbachuu danda'a jechuudha. Amaarii Abiy qofaatti hambisuu fi warra Tigraay wajjin mari'annaa warra Tigraay Abiy waan sodaasan bahee Jawaar wajjin hin mari'annu Jawaar gad hin dhiifamini jedhan maaliif Oromoon Jawaar wajjin taatee tokkummaa qabaattee jabaatti waan jedhuuf Oromoon jabaatu Oromoon kaa'uun warra Amaaraatiif sodaadha. Kanattu jira jechuudha. Kanattu jira kan Oromoon beekate Oromoon biyya keessa marii biyyaalessaa kanattu mootummaa kana yoo piidoon of dandamachuu barbaada dhiibuun barbaachisaadha. Shiree Amaaraalleen hin jira sodaan adda addaatu jira sun beekamuu qaba. Getaachoo Raddaa interviewun inni godhe Tigray Media House wajjin yeroo jalqabaati fi miidiyaa hawaasummaa gubbaatti interview Jawaar Mohammadii ka gaafa yaalii ajjeechaa Abiyyi godhee fi ka gaafa Hacaaluu ka godhame san hunda cabse jira caalee jira recording miidiyaa hawaasa gubbaa nama 24 olitu daawwate yeroo takkatti warri akka Taayyee Faalleen warri mootummaa Abiy Ahmedii faati deeggaranii Lalisaa Fayyisaa faati hundi daawwachaa jiranii interview ajaa'ibaati. Interview kanaan duratu miidiyaa kan gubbaatti pirezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon godhe interview hoogganaan waraana Tigraay Tsaariqaan Gabratinsaahee godhee fi waddi waradeen godhu hunda argine jirra. Taaktikii waraanaa waan adda addaa haasawaa jiranii kun ammoo taaktikii siyaasaa Tigraay Itoophiyaa irratti maal yaaddii maal irratti ka jedhu akka gaariitti interview laf kaahee jiru. Interview akka malee bareedaati. Herrega walarkaa buusun herrega warra Amaaraa ka waraan labse warri bulchitoota Amaaraa hayyoota Amaaraa waliin walarkaa buusuna sun shakkii waan tokko hin jirudha. Kun jechuun uummata Amaaraa wajjin wal dhabna jechuu miti jedhe jira. Waraanii Abiy Ahmedii barbadaa'ee unkutaahee jira jedhe dubbatee jira. Yoo barbaanne gara Finfinnee duuluu dandeenya garuu achi duuluu hin barbaannu jedhe jira. Itoophiyaa hambisuu ammaan ta'e yaadaa hin jiru garuu yoo marii wayii godhamtu hamtuu miti jedhe jira. Getaachoo Raddaa wanni inni hin dubbatini hin jiru ammaan ta'e injifannoo waraanaa kana cimsuu barbaadanii garuu mariilleen balbalti cufaa kan taane qabeenyi Tigraay tokko wanni sabamu hundinuu hin deebi'a. Warri Amaaraa ka Eertiraa wajjin Tigraay waggaa kumaa fi jilbeeffachiisuu fi carraaqee kaffaluu deemanii wal harkaa baafannaa wal harkaa fuuna herrege kan jedhee dubbatee jira. Ama Tigraay saamuu qofaa miti wanni hin taane jiru wayaan kiyya televizyiniin kucuftuu fudhatamee jedhe waa hedduu dubbatee Getaachoon karaa waraanaatiin waan jiru karaa siyaasaatiin waan jiru interview sanii anillee miidiyaa kiyya gubbaattu Facebook gubbaatti share godhee jira daawwadha isiniin jedha waan daawwattan hordoftaniif hedduu isinii galateeffadha oduu walitti dachaana bal'inaan ammaaf agasuma nagaatti. Oduu walitti dachaana bal'inaan ammaaf agasuma nagaatti. Yoyyaa daawwattoota kennaa jaalatamoo fi kabajamoo oolmaa bultiin badhaadhaa odeeffannoo gaggabaabduu isin biraanii gahuu fi argamne jirra. Yeroo ammaan tana waraanii Tigraay balbalaa jirutti yeroo raayyaan ittisa biyyaatii fi humnoonni liyyuu hailii naannolee adda addaa moo'amaa warri Amaaraa moo'achaa jiru kanatti woboon Oromiyaa keessatti bakka daddatu tarkaanfii fudhachaa dhufuun tarkaanfii kanaan raayyaa ittisa biyyaatii fi milishoota Oromiyaa irratti miidhaa gurguddaa dhaqqabsuun mootummaa Abiy Ahmed guddoo rifaasisiitu dubbatama. Keessattuu kalee fi guyyaa dheengaddaa torbaan lamaan kana walfaan Oromiyaa kibbaa godina Booranaatii fi godinaalee Gujii keessatti tarkaanfiin woboon fudhate. Hoggansa mootummaa butuu fi tarkaanfii irratti fudhachuu kaampilee waraanaa gurguddoo irratti haleellaa dhaqqabsuu dandayuun dabalataan haleellaa Oromiyaa lixaatii fi jiddugaleessaa biyya keessatti woboon godhuttu dabalate kunin mootummaa Abiy Ahmedii baay'ee sodaachisee jira. Dhimma kanaa fi gama gubbaa ta'anii jiranii yeroo ammaan tana mootummaan Abiy Ahmed odoo ka Tigraay dubbachaa hawaasa addunyaa durattu salphannee meeshaa waraanaa fixannee waraanii kenna salphatee haga Tigraay Meqelee Adwa Addigraati Koromii Allamaaxaa haga Waldiyaa wayita waraana Abiy Ahmed aariyaa faana fiigaa dhufanitti
ammaan tanammoo woboon akka malee Oromiyaa keessatti jabaachaa dhufuun sodaa guddaa uumee jira. Woboon Oromiyaa keessatti jabaachaa dhufee jennaan bakka hundee aangoo Abiy Ahmediiti dhufe sodaan jettutu jira. Shimallis Abdiisaa kadhiyoo kana naannoo Amaaraa deeme oduutti maal hojjettu woboon Oromiyaa keessatti akkas babal'ata jechuudhaan Abiy Ahmed gammachuu akka hin qabne itti dubbachaa itti himaa jira. Ammaan tanatti Tigraayittu moo'ame waraanii Abiy Ahmed woboo irratti tarkaanfii fudhadhaa jedhee Oromiyaa keessatti bifa babal'aa taheen akka inni socho'uu deemuttu yaadama. Kanaaf uummanni keenya ufeeguu danda'uu qaba. Uummanni keenya dargaggeessi keenya qeerroon keenya ufeeguu akka malee qaba. Keessattuu dargaggeessi yeroo ammaan tana waraana Tigraay deemuu fedhii hin qabne yookaan ammoo maaliif deemee Amaaraaf ristii Amaaraatii fi wareegama hin barbaachisne kaffala dargaggeessi jedhu gara wobootti dabalamaa dhufuun sodaa Abiy Ahmed irratti uumee jira. Keessattuu yeroo ammaan tana woboon qaawa uumamaa jiru ka security fi nageenyatti fayyadamee haleela dhaqqabsuu danda'uun Abiy Ahmed bira sodaa guddaa uumee jira. Woboon jajjabaachaa dhufee jira. Dargaggeessaaf yaamicha dhiyeessanii dargaggeessi gara wobootti dabalamuun Abiy Ahmed guddoo sodaachisee jira. Ammaan tana ka gara Tigraayittu moo'ame dargaggeessa hedduu maqaa wobootiin maqaa abaa'oo balleessuutiin maqaa shororka balleessuutiin akka irratti duuluu yaadama. Keessattuu ayyaanii Abiy Ahmed itti muudamu amma ji'a tokkottu hafa. Ji'i tokkichi hafu kunin ji'a hagayyaa ka dhufuu jiru kana fulbana keessa mootummaan Abiy Ahmed dhaabachuu deema. Suniin durattu Oromiyaa qulqulleessuu qabna. Qulqulleessine tasgabbeessine wobo balleessuu qabna duula jedhu mootummaan Abiy Ahmed itti deemuu deema. Filannoo kanaan dubattu tasgabbii uumuu qabna waan jedhu wobo balleessuu qabna barbadeessuu qaba waan jedhutu jira. Odeeffannoo dargaggeessi kenna kan irratti ufeeguu qaba. Karaa biraatiin ammoo dargaggeessi Oromoo gara Tigraayittu deemuu hin qabu. Gara Amaaraa deemee Tigraay loluu hin qabu. Maal jennaan sangaan Oromoo hin hafne qeerroo fi qarreen Oromoo hin hafne qeerroo ficcisisanii kaafe ijjeessaa jiran baandaa ijjeesne jirra. Baandaa irratti tarkaanfii fudhanne jirra. Ermijjaa tawassa dhabbate jedhame ammaan tan akka dhagayaa jirrutti hoggana waraana Abiy Ahmed ka waldiyaa nama Oromooti ijjeefamee jira jedhame isaanumattu barreesse warri Amaaraa baanda lafa gadhiisee baqachuuf jedhe ijjeese jira. Faannoon ijjeese jira warri Amaaraa jedhanii jiranii dargaggeessi keenya ka Oromoo achi deemuu hin qabu. Mirga ofiitii fi falmachuu qabsaahuu qaba. Warra qabsoo hidhannootiin socho'anittu dabalamuun mirga kan keetiif falmachuun yeroon isaa ammaan tana Abiy Ahmed argitanii jirtanii qeerroo Oromoo, qarree Oromoo, milishaa Oromoo, hidhattoota Oromoo humni addaa Oromiyaa argaa jira. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Oromoo argaa jirtanii karaa tokkoon warra Tigraayitiin isin ficcisiisaa jira. Karaa biraatiin ammoo warra Amaaraa warra soddaatiin isin ficcisiisaa jira. Achi deemtanii wanni isin duultaniif hin jiru. Oromoo keessattuu gurmaaya mala dhawadha fala dhawadha badii isinirratti dhaqqabaa jiru kan jalaa bayaa dhaamsa jedhu isinitti himna. Oromiyaan keessanii Oromoof Oromiyaaf aarsaa kaffala wareegama kaffala malee ristii fi deemtanii duutanii warra galata hin beekne warra bor isin ijjeessa ammumaan tana isin ijjeessu jira warra lafa Oromoo weeraraa jira lafa Oromiyaa weeraraa jira isaanii fi aarsaa hin kaffalina jedhu. Mootummaan Abiy Ahmed woboo qofa miti kasoda keessa galche karaan Jabuutii cufamuun mootummaa Abiy Ahmed baay'ee rifachiise baay'ee naasise. Baay'ee rifachiisuu irraa kan kahe Mustafa Umar pirezidaantii naannoo Somaalii gara maanguddoota gosa Ciisatii fi gosa gurguraattu ergee jira gosa akkisheettu ergee jira warri kun jechuun godina Sittii keessa qubata godinii kunini Harargee baha godina Oromiyaatii fi Jibuutii kan walitti fidu karaan baaburaas keessa deeme ijoollee kanatti liyyuu haayiliin Afarii Ugumguma warri jedhamu nama Somaalii fayyaalessa 350 eegisaan ijjeessaniin dubatte karaa Jibuutii cufe. Karaan Jibuutii cufamee jira. Kana bansiisuu fi maanguddoota warra Ciisaa kanaa fi maanguddoota warra gurguraatii fi akkishee walittu qabee Mustafee wajjin haasawaa jira. Karaa jaarsummaa maanguddoota Ogaadeniitiin Mustafeen Ogaaden keessa dhufe garuu warri Ciisaa kunini akka Mustafaan aangootti dhufu warri isa gargaare barbarta sochii jedhan qabanii ammaan tana garboo Ciisee bakka jedhamtuttu warri karaa cufellee warra kana karaa kanan
karaan baaburaa ka Itoophiyaa karaan tokkichi galaana ka Jabuutii cufamuun sodaa guddaa mootummaa Abiy Ahmed biratti uumee jira. Reuters, BBC, Al Jazeeraan maddeen oduu dhimma kan akka malee afarsaa jiranii meeshaan waraanaa karaa biyyi seenuu hin jiru, qawween seenuu hin danda'u, taankiin hin seenu, gargaarsi midhaanii hin seenu, qorsii seenuu hin danda'u, boba'aan gaaziin seenutti hin jiru. Sodaa guddaa Abiy Ahmed seenee jira. Karaan kibbaa kan Mooyyalee wobootu jira. Karaan Suudanii gubbaa dhufu ka Poort Suudanii ka Matammaa warri qimaantii qabatee jira. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana liqimsaan isaa karaa hundaanuu cufame lubbuun itti dhuftee jirti. Muddamsuu gos kanaa keessa jira mootummaan Abiy Ahmed karaa kanaan kanattu jira. Itoophiyaan bakka hundattuu nagaa hin qabdu. Hidhaan guddichi laga Abbayyaa kan itti argamu godina Matakkalee keessatti warri gumuzii jabaatee warra Amaaraa haleelee biyyuu fi bilisoomsachaa jira. Godina Kamaashii keessatti waan wal fakkaataa godhanii Somaalee fi Affaar jidduutu nama 350 qofaan hundattu cufattu narra dhumateetti Somaaleen dubbattee jirti. Karaa Affaariitiin namni dhumate hin dubbatamne, karaa waraanaatiin namni dhumate hin dubbatamne. Oromiyaa keessa jechuun woboon kun akkas Abiy Ahmed sodaachisaa jira. Uummattoonni kibbaa bakka hedduu gaafin eenyummaatii fi gaafin mirgaa dhiyaachaa jira. Ajjechanis bakka hedduutu jira. Tigraay keessatti waan deemaa jiran argaa jirtanii warri haga Meqalee dhufuu dandeenya waan jedhuun Abiy Ahmed sodaachisaa jiranii. Gaafii fi deebii Tigraay Media House TMH wajjin dubbi himaan Hewwahaati Geetaachoo Raddaa godhe isinii dhiyeessuu deema suniin durattu. Naannoo Amaaraa keessatti waan ta'aa jiru isinitti himnu warri Tigraahii karaa Waldiyaa karaa Raayyaatiin karaa Amaaraatiin gara kanaan injifannoo argatanii jiranii gara Gondareelleen injifannoo argachaa jiranii waraanii gara Gondaree ammaan tana gaarreen limaan limoo to'achuu fi godhamaa jira jedhamee dubbatamaa jira. Gara Waldiyaatiin to'annoo isaanii ka qabatanii cimsachaa jiranii yeroo ammaan tana qarqara Waldiyaatti Liyyuu Haayilii Amaaraatii fi warra Tigraahii jidduutti waraanii guddaanii geggeeffamaa jira jedhamee akkasittuu dubbatamaa jira. Suniini waan akkasittuu jira. Odeeffannoon gara biraatiin ammoo warri Amaaraa kursiin ageenyoota shaagire yeroo kamiyyuu caalaa kirkiree jira. Ageenyoota shaagire kursii isaa maaltu kirkirsee ka jettan moo'amaa waan jiraniif warri moo'amsila quba walittuu qabanii ageenyoota shaagire nu moosisee isattuu akka moo'amnu godhe akka moo'atamnu godhe akka injifatamnu godhe akka dhumannu nu godhe itti gaafatamaadha aangoo gadhiisuu qabaa ka jedhutu dubbatamaa jira. Naannoo Amaaraa hoggansi federaalii keessa jiruu fi kan naannoo bakka lamattuu cabee jira akka warri gariitiin bakki sadittuu cabee jira. Warri lamaanii gareen cabee gareen yeroo ammaan tana Amaaree kitati waraan waliigala labsee jira. Bulchiinsi waraanatiin buluu qabaa jedhe warri yaadu. Waraanatti bulchuu qabaa jedhe warri yaadu waraanii bulchuu qabaa ka jedhu. Gareen bira lakki waraanii bulchuu hin qabu warruma ageenyota shaagaree ka ammaan tan jirutu itti fufuu qaba waraanii bulchee jennaan enumaayyuu dubbiin akka malee hammaattee Oromoo Abiyyiillee wal dhabuu deemna ka Tigraahii qofaa miti rakkoo biraa ta'uu deemna waraanii humni Amaaraa kun amanamu kanaafu ummata ammaan tan aangoo gubbaa jirutu bulchuu deemuu qabaa ka jedhutu jira. Gareen biraa ammoo jidduu kan lamaan jirti jedhama. Gareen waraanii bulchuu qabaa jedhu keessa gareen gurguddoon garee Yohaannes Boyaaloo faatii keessa jiranii garee kan keessa warri jiru warri waraanati ka ammaan tana hoggana komishinerii poolisii Amaaraa tahee Desiyye Dejeneetii fi komishineer Desiyye Dejeneetii fi akkasumas Birgaadeer Jeneraal Tafarraa Maammootidha. Warri kunin Amaarii hoggansu waraana jalatti bule naamusa waraanatiin jabaatee ijaarame hojii mootummaa dhaabate misoomii dhaabate qonnaan dhaabate wanni cuftu dhaabate Tigraahii irraa bilisa of baasne lafa kenna deeffannee abbaa biyyummaa qimaantii fi dhiifama abbaa biyyummaa walqaayitii fi tsagadeef raayyaa gubbaattuu qabnu mirkaneeffachuu qabna yoo sun hin taane qimaantii nukaa gumuz nukaa Oromoollee nukaa garuu hunda Suudanillee nutu jirti warri jedhu warri kanattu jira warri waraanaa jechuudha waraanaan buluu qabnaa ka jedhu. Gama kanaan warra kanattu jira jechuudha. Gama waraanaa kanaan ammoo rakkoon jirtu maali ka jedhutti deebina. Garii kan ammoo warra Abiy wajjin turuu qabnu ka jedhutu jira. San keessa ageenyota shaagare mataa isaati. Dammaqee Mokkonnin mataa isaati. Dammaqee Mokkonnin ageenyota shaagare faati akkuma nagayaa fakkaannee Abiyyi jalseennee Abiyyi malaan garagalchinaa warri yaada jedhu qabu. Abiyyi ammaa nu tajaajilaa jira. Garuu Abiy adeemsanii Oromoo wal dhabee jira dippiloomaasiin kufee jira Tigraay keessatti mo'atamee laafaa jira aangoo qabachuuf ni gargaara warra Oromoo yoonni ni ijaarre goone dhowwine qofaattuu hambisne aangoo qabannaa warri jedhu. Warri karaa waraanaatiin jiru kun ni Amaaraa warri karaa waraanaatiin jiru waraani bakki lamattu amma wal dhabee jira warri karaa waraanaa tokkine
warra Brigadier General Tafarraa Maammootidha. Tafarraa Maammoo Walloo Kaabaa irraa dhufe. Walloo Kaabaa aanaa Bugnaa irraa dhufe. Aanaa Bugnaaf Laastaa jedhamu achi dhufe. Amma godina jechuun warri Tigraay qabate kana. Godina jechuun Walloo Kaabaa ka Waldiyaan keessatti argamtu. Karaa biraatiin ammoo namni biraa jira. Gondareen Desiyyee Dajanee ka jedhamu Komishiinarii Poolisii naannoo Amaaraattu jira. Warri kun lamaan bulchiinsi waraana jiraachuu qabaa jedhan malee wal dhabaa jiran. Maaliif wal dhaban? Wanni isaan wal dhabaa jiraniif Tafarraa Maammoo kunin warra Asaaminoo Tsiggee ijaara. Asaaminoo Tsiggeelin as bakkuma kana Walloo Kaabaa irraa dhufe. Warra Asaaminoo Tsiggee ijaara. Isa wajjin ammoo ka Amboottu dhalate Abberee Addaamuu Komishiinarii Poolisii Amaaraa ka of ijjeessisan yookaan ammoo ka du'eessan isattu jira. Warri kun warra fonqolcha mootummaa godhan kanaan durattu Malla Zeenaa warra barkum lamaati fi sagalii warra hidhame. Abberee Addaamuu waan dabarta Abbereen biyya baqatee bahe kachachalan yookaan gunaan. Warri kun warra fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa keessatti dhiyoo kanallee godhan. Warri kun ammaan tan warra hidhata Asaaminoo Tsiggee wajjin qaban warra kanatti bulchuu fedhan. Warri Desiyyee Dajanee ammoo Desiyyee Dajanee warra Gondareetidha. Asaaminoo Tsiggee gaafa inni Zanzalma lafa jedhamtu gara Gondareettu baqate Asaaminoo Tsiggee ijjeese ka reeffisa lafirra hirkisiise. Ijoollee Gondaree ka Asaaminoo Tsiggee deeggaruuf hiriir baate Bahar Daarii keessattuu ka fixisane. Eenyudha inni kunin? Namticha Gondaree kan. Eenyunni? Namicha Gondaree kan Desiyyee Dajanee kan. Desiyyee Dajanee wajjin eenyuttu jira? Ka warri bulchiinsi waraana ka dhaabbatu jedhu warri jedhan Brigadier General Tafarraa Maammoo, Desiyyee Dajanee, Yohaannis Booyyaaloo fa'aa, Koloneel Dammaqee Zawudeeti. Koloneel Dammaqee Zawudee ka ammaan tana zoonii Amaaraa Haarawaa Setit Humaraa ka jedhu itti aanaa ta'ee bulchaa jiru kana. Amma warri kun cuftinuyyuu akka waraana bulchuu qabna jedhanii eenyutti bulchuu qabaa irratti wal dhabaa jiran. Eenyutti bulchuu qabaa irratti wal dhabaa jiranii warri garee Koloneel Dammaqee Zawudee isattuu bilisa inni haa bulchu jedhan. Koloneel Dammaqee Zawudee ammoo Gondareedha. Warri Gojjamee hin jaalatu. Koloneel Dammaqee Zawudee ammoo Gondaree qofa osoo hin taane Tigreedha. Amaarii dhugaan itti fayyadamuu fedha malee itti namanu. Liyyuu Haayiliin Amaaraa ammaan tan bakkisii wal nyaattee wal balleessaa jirtu kana jechuudha. Ka karaa bahaatiin waraana karaa raayyaatiin gaggeeffamaa jiru waldiyaa kana ka hoogganaa jiru ka dhiyoo kana mo'atame qobboo irratti hagammaan tana mo'atamaa jiru ka dhiyoo kan muudame hoogganaa Liyyuu Haayilii Amaaraa Brigadier General Tafarraa Maammootidha. Ka gara Gondareetiin Zaarimaa fa'aa gubbaatti mo'ate, Ambaraas fa'aa gubbaatti mo'atam, Addee Harqaa irratti mo'atam, Dabaarqee irratti mo'atam, Wuqqin irratti mo'atam, Limaan Limoo irratti kan ammaan tan mo'atamaa jiru eenyudha? Desiyyee Dajanee kana. Komishinar Desiyyee Dajaneetidha. Ka karaa Wallootiin mo'amaa jiru magaala akka Qobboo Roobeet, Haaraa Shanee, magaala akka jechuun Gobbiyyee, Waldiyaa, magaala akka Hara Gabayaa, magaalota akkasii kana harki isaatii bahe eenyudha namtichi kana. Brigadier General Tafarraa Maammootidha. Warri kun lamaan wal nyaachuu isaatidha. Warri kun yeroo ammaan tana wal balleessaa jiraachuu isattuu siree wanni tursee jira. Ageenyoo tashaagar baalaansii eegaa jira. Warri kun waan wal so'atuuf waliin amanneef ageenyoo tashaagar jira. Ageenyoo tashaagar karaa Abiyyiillee hin cillaanfata achillee hin jira. Deeggarsa guddaa waan hin qabnee fi ammaan tana warri waraana jedhu kanallee hin turu. Garuu warri waraana kayyoo deeggar angoosattuu dhabama. Angoosattuu bada. Angoon isaa hin deema. Warri waraana kan ammoo mataallee waliin dhahee dandahee Abiyyiifillee hojjete ofillee hojjete angoor tursiifachuu fedha. Dammaqee Mokkonnin faatii ageenyoo tashaagar faatii Abiyyi wajjin jiranii jedhe dubbadhee jira. Amma Gondar irrattu kan ufichiisee uummatii hiriirratti ba Desiyyee Dajaneetii fi ageenyoo as fajjune ka warri Gondaree ka ageenyoon faarse jedhuun namichi kan jechuudha. Warri biraa ka jiru eenyudha? Warri biraa jiru gareen jirtu ka biraa garee Abiyyi wajjin turraa jedhu. Gareen Abiyyi wajjin turraa jedhu Abiyyi wajjin yoo turre mootummaa jidduu galeessa to'achuuf nu gargaara. Mootummaa jidduu galeessa dadhabaa deemaa jira.
mootummaa jidduu galeessa kan akka dadhabuun isaa badaa miti. Oromoon biyya bulchuu hin dandeenye waan jedhu warraaf agarsiisa. Kufaatiin dippiloomaasiin Abiyyiin kufu warraaf gaariidha. Kufaatiin waraana Abiyyi kufaa jiru warraaf gaariidha. Maal jennaan Abiyyi biyyi bulchuu hin dandeenye Oromoon biyyi bulchuu hin dandeenye. Garuu Amaarii ka kufu gaafa Jawaarfa wajjin Oromoo wajjin Abiyyi nagaa uume waan jedhaniif akka Abiy Oromoo irraa addatti fottoqee Oromoo wajjin tokkummaa hin uumne Jaalmarroo haa ta'uu Mararaa haa ta'uu Daawud Ibsaa haa ta'uu Jawaar haa ta'uu Baqqalaa Garbaa haa ta'uuti waan Oromoo jedham irra fageessanii dadhabsanii gaafa yeroon geette Abiyyi fonqolchanii aangoo fudhachuudha. Warri kun kanattu jira. Warri kun ofii isaaniitti Abiyyi maxxanuun barbaachisaadha. Garuu warri waraana deeggarra ka jedhudha. Amma Abiy Ahmed waan kan argee jira waan kan hubatee jira. Garuu Abiy Ahmed warri harka waan dhawuuf harka isaadhaan kan waan jaalatuuf warri malee sireen naanitti tuudhee waan amanuuf warri kan deeggaraa jira. Karoora isaanii kan waan argaa jiruuf waraani isaa waan mo'ame meeshaa irra dhumachaa jiruuf namni isaa waan dhumachaa jiruuf waraani isaa hawaasa addunyaa duratti qullaa hafe juntaan akkana garafamee baqachaa jira. Odoo silaa Suudaan yookaan Misrii Itoophiyaa weerartee maal ta'uu danda'a jedhamee jira. Waraani isaa akkas jechuun jira. Meeshaa waraanaa haaraa galaa hin jiru. Addunyaan gurguraa hin jirtu. Balbalii galaanaa cufamaa jira. Tigraay karaa cufuu dandeetti. Qimaanti karaa biraatiin cuftee jirti. Abiy Ahmed waraana isaa suuta nama Tigraay keessaa baasuu barbaada jechuudha. Amaarallee keessaa mo'amaa jira diizaayinii warra kanaa waan galeef. Kanaaf yoo of dandamachuu barbaade Abiy Ahmed marii Jawaarfa wajjin marii Jaalmarroo wajjin marii Mararaa wajjin marii Daawud Ibsaa marii hunda wajjin marii ammumaan tan daddafee jalqabee man Oromiyaa tokko tolche yoo sun godhe warra Amaaraa ka aangoo isaa kajeelaa jiru kanaaf warra Tigraay ka gara Finfinnee dhufu kanallee haq tokko dura dhaabbachuu danda'a jechuudha. Amaarii Abiyyi qofaatti hambisuu fi warra Tigraay wajjin mari'annaa warra Tigraay Abiyyi waan sodaatama Jawaar wajjin mari'annu Jawaar gadin dhiifamini jedhan maaliif Oromoon Jawaar wajjin taatee tokkummaa qabaattee jabaatti waan jedhuuf Oromoon jabaatu Oromoon kaa'uun warra Amaaraatiif sodaadha. Kanattu jira jechuudha. Kanattu jira kan Oromoon beekate Oromoon biyya keessa marii biyyaalessaa kanattu mootummaa kana yoo piidoon of dandamachuu barbaade dhiibuun barbaachisaadha. Shiree Amaaraallee ni jira sodaan adda addaatu jira sun beekamuu qaba. Getaachoo Raddaa interviewun inni godhe Tigray Media House wajjin yeroo jalqabaati fi miidiyaa hawaasummaa gubbaatti interview Jawaar Mohammadii ka gaafa yaalii ajjeechaa Abiyyi godhee fi ka gaafa Hacaaluu ka godhame san hunda cabsee jira caalee jira rikoordin miidiyaa hawaasa gubbaa nama 24 olitu daawwate yeroo takkatti warri akka Taayyee Faalleen warri mootummaa Abiy Ahmedii faati deeggaranii Lalisaa Fayyisaa faati hundi daawwachaa jiranii interview ajaa'ibaati. Interview kanaan duratu miidiyaa kan gubbaatti pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon godhe interview hoogganaan waraana Tigraay Tsaariqaan Gabratinsaahee godhee fi waddi waradeen godhu hunda argine jirra. Taaktikii waraanaa waan adda addaa haasawaa jedhanii kun ammoo taaktikii siyaasaa Tigraay Itoophiyaa irratti maal yaaddi maal irratti ka jedhu akka gaariitti interview laf kaahee jiru. Interview akka malee bareedaati. Herrega walarkaa buusun herrega warra Amaaraa ka waraan labse warra bulchitoota Amaaraa hayyoota Amaaraa waliin walarkaa buusuna sun shakkii waan tokko hin jirudha. Kun jechuun uummata Amaaraa wajjin wal dhabna jechuu miti jedhe jira. Waraanii Abiy Ahmedii barbadaa'ee unkutaahee jira jedhe dubbatee jira. Yoo barbaanne gara Finfinnee duuluu dandeenya garuu achi duuluu hin barbaannu jedhe jira. Itoophiyaa hambisuu ammaan ta'e yaadaa hin jiru garuu yoo marii wayii godhamtu hamtuu miti jedhe jira. Getaachoo Raddaa wanni inni hin dubbatini hin jiru ammaan ta'e injifannoo waraanaa kana cimsuu barbaadanii garuu mariilleen balbalti cufaa kan taane qabeenyi Tigraay tokko wanni sababu hundinuu hin deebi'a. Warri Amaaraa ka Eertiraa wajjin Tigraay waggaa 1000 jilbeeffachiisuu fi carraaqee kaffaluu deemanii wal harkaa baafannaa wal harkaa fuuna herrege kan jedhee dubbatee jira. Ama Tigraay saamuu qofaa miti wanni hin taane jiru wayaan kiyya televizyiniin kucuftuu fudhatamee jedhe waa hedduu dubbatee Getaachoon karaa waraanaatiin waan jiru karaa siyaasaatiin waan jiru interview sanii anillee miidiyaa kiyya gubbaattu Facebook gubbaatti share godhee jira daawwadha isiniin jedha waan daawwattan hordoftaniif hedduu isinii galateeffadha oduu walitti dachaana bal'inaan ammaaf agasuma nagaatti.
Yooyyaa daawwattoota keenyaa jaalatamoo fi kabajamoo oolmaa bultiin badhaadhaa odeeffannoo gaggabaabduu isin biraan gahuu fi argamne jirra. Yeroo ammaan tana waraanii Tigraay balbalaa jirutti yeroo raayyaan ittisa biyyaatii fi humnoonni liyyuu hailii naannolee adda addaa moo'amaa warri Amaaraa moo'achaa jiru kanatti woboon Oromiyaa keessatti bakka daddatu tarkaanfii fudhachaa dhufuun tarkaanfii kanaan raayyaa ittisa biyyaatii fi milishoota Oromiyaa irratti miidhaa gurguddaa dhaqqabsuun mootummaa Abiy Ahmed guddoo rifaasisiitu dubbatama. Keessattuu kalee fi guyyaa dheengaddaa torbaan lamaan kana walfaan Oromiyaa kibbaa godina Booranaatii fi godinaalee Gujii keessatti tarkaanfiin woboon fudhate. Hoggansa mootummaa butuu fi tarkaanfii irratti fudhachuu kaampilee waraanaa gurguddoo irratti haleellaa dhaqqabsuu dandayuun dabalataan haleellaa Oromiyaa lixaatii fi jiddugaleessa biyya keessatti woboon godhuttu dabalate kunin mootummaa Abiy Ahmed baay'ee sodaachisee jira. Dhimma kanaa fi gama gubbaa ta'anii jiranii yeroo ammaan tana mootummaan Abiy Ahmed odoo Tigraay dubbachaa hawaasa addunyaa durattu salphannee meeshaa waraanaa fixannee waraanii kenna salphatee haga Tigraay Meqelee Adwa Addigraati Koromii Allamaaxaa haga Waldiyaa wayita waraana Abiy Ahmed aariyaa faana fiigaa dhufanitti ammaan tanammoo woboon akka malee Oromiyaa keessatti jabaachaa dhufuun sodaa guddaa uumee jira. Woboon Oromiyaa keessatti jabaachaa dhufee jennaan bakka hundee aangoo Abiy Ahmediiti dhufe sodaan jettutu jira. Shimallis Abdiisaa kadhiyoo kana naannoo Amaaraa deeme oduutti maal hojjettu woboon Oromiyaa keessatti akkas babal'ata jechuudhaan Abiy Ahmed gammachuu akka hin qabne itti dubbachaa itti himaa jira. Ammaan tanatti Tigraayittu moo'ame waraanii Abiy Ahmed woboo irratti tarkaanfii fudhadhaa jedhee Oromiyaa keessatti bifa babal'aa taheen akka inni socho'uu deemuttu yaadama. Kanaaf uummanni keenya ufeeguu danda'uu qaba. Uummanni keenya dargaggeessi keenya qeerroon keenya ufeeguu akka malee qaba. Keessattuu dargaggeessi yeroo ammaan tana waraana Tigraay deemuu fedhii hin qabne yookaan ammoo maaliif deemee Amaaraaf ristii Amaaraatii fi wareegama hin barbaachisne kaffala dargaggeessi jedhu gara wobootti dabalamaa dhufuun sodaa Abiy Ahmed irratti uumee jira. Keessattuu yeroo ammaan tana woboon qaawwa uumamaa jiru ka security fi nageenyatti fayyadamee haleela dhaqqabsuu danda'uun Abiy Ahmed bira sodaa guddaa uumee jira. Woboon jajjabaachaa dhufee jira. Dargaggeessaaf yaamicha dhiyeessanii dargaggeessi gara wobootti dabalamuun Abiy Ahmed guddoo sodaachisee jira. Ammaan tana akka gara Tigraayittu moo'ame dargaggeessa hedduu maqaa wobootiin maqaa abaa'oo balleessuutiin maqaa shororka balleessuutiin akka irratti duuluu yaadama. Keessattuu ayyaanii Abiy Ahmeditti muudamu amma ji'a tokkottu hafa. Ji'i tokkichi hafu kunin ji'a hagayyaa ka dhufuu jiru kana fulbana keessa mootummaan Abiy Ahmed dhaabachuu deema. Suniin durattu Oromiyaa qulqulleessuu qabna. Qulqulleessine tasgabbeessine woboo balleessuu qabna duula jedhu mootummaan Abiy Ahmed itti deemuu deema. Filannoo kanaan dubattu tasgabbii uumuu qabna waan jedhu woboo balleessuu qabna barbadeessuu qaba waan jedhutu jira. Odeeffannoo dargaggeessi kenna kan irratti ufeeguu qaba. Karaa biraatiin ammoo dargaggeessi Oromoo gara Tigraayittu deemuu hin qabu. Gara Amaaraa deemee Tigraay loluu hin qabu. Maal jennaan sangaan Oromoo hin hafne qeerroo fi qarreen Oromoo hin hafne qeerroo ficcisisanii kaafe ijjeessaa jiran baandaa ijjeesne jirra. Baandaa irratti tarkaanfii fudhanne jirra. Ermijjaa tawassa dhabbate jedhame ammaan tan akka dhagayaa jirrutti hoggana waraana Abiy Ahmed ka Waldiyaa nama Oromooti ijjeefamee jira jedhame isaanumattu barreesse warri Amaaraa baanda lafa gadhiisee baqachuufi jedhe ijjeese jira. Faannoon ijjeese jira warri Amaaraa jedhanii jiranii dargaggeessi keenya ka Oromoo achi deemuu hin qabu. Mirga ofiitii fi falmachuu qabsaahuu qaba. Warra qabsoo hidhannootiin socho'anittu dabalamuun mirga kan keetiif falmachuun yeroon isaa ammaan tana Abiy Ahmed argitanii jirtanii qeerroo Oromoo, qarree Oromoo, milishaa Oromoo, hidhattoota Oromoo, humni addaa Oromiyaa argaa jira. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Oromoo argaa jirtanii karaa tokkoon warra Tigraayitiin isin ficcisiisaa jira. Karaa biraatiin ammoo warra Amaaraa warra soddaatiin isin ficcisiisaa jira. Achi deemtanii wanni isin duultaniif hin jiru. Oromoo keessattuu gurmaaya mala dhawadha.
fala dhawadhaa badii isinirrattu dhaqqabaa jiru kan jalaa bayaa dhaamsa jedhu isinitti himna. Oromiyaan keessanii Oromoof Oromiyaaf aarsaa kaffala wareegama kaffala malee ristii fi deemtanii duutanii warra galata hin beekne warra bor isin ijjeessa ammumaan tana isin ijjeessu jira warra lafa Oromoo weeraraa jira lafa Oromiyaa weeraraa jira isaanii fi aarsaa hin kaffalina jedhu. Mootummaan Abiy Ahmed woboo qofa miti kasoda keessa galche karaan Jabuutii cufamuun mootummaa Abiy Ahmed baay'ee rifachiise baay'ee naasise baay'ee rifachiisuu irraa kan kahe Mustafa Umar pirezidaantii naannoo Somaalii gara maanguddoota gosa Ciisatii fi gosa gurguraattu ergee jira gosa akkisheettu ergee jira warri kun jechuun godina Sittii keessa qubata godinii kunini Harargee baha godina Oromiyaatii fi Jibuutii kan walitti fidu karaan baaburaas keessa deeme ijoollee kanatti liyyuu haayiliin Afarii Ugumguma warri jedhamu nama Somaalii fayyaalessa 350 eegisaan ijjeessaniin dubatte karaa Jibuutii cufe karaan Jibuutii cufamee jira. Kana bansiisuu fi maanguddoota warra Ciisaa kanaa fi maanguddoota warra gurguraatii fi akkishee walittu qabee Mustafee wajjin haasawaa jira karaa jaarsummaa maanguddoota Ogaadeniitiin Mustafeen Ogaaden keessa dhufe garuu warri Ciisaa kunini akka Mustafaan aangootti dhufu warri isa gargaare barbarta sochii jedhan qabanii ammaan tana garboo Ciisee bakka jedhamtuttu warri karaa cufellee warra kana karaa kanan karaan baaburaa ka Itoophiyaa karaan tokkichi galaana ka Jabuutii cufamuun sodaa guddaa mootummaa Abiy Ahmed birattu uumee jira. Reuters, BBC, Al Jazeeraan maddeen oduu dhimma kan akka malee afarsaa jiranii meeshaa waraanaa karaa biyyi seenuu hin jiru qawween seenuu hin danda'u taankiin hin seenu gargaarsi midhaanii hin seenu qorsi seenuu hin danda'u boba'aan gaaziin seenutti hin jiru. Sodaa guddaa Abiy Ahmed seenee jira karaan kibbaa kan mooyyalee wobootu jira karaan Suudanii gubbaa dhufu ka poorti Suudanii ka matammaa warri qimaantii qabatee jira Abiy Ahmed yeroo ammaan tana liqimsaan isaa karaa hundaanuu cufamee lubbuun itti dhuftee jirti muddamsuu gos kanaa keessa jira mootummaan Abiy Ahmed karaa kanaan kanattu jira Itoophiyaan bakka hundattuu nagaa hin qabdu hidhaan guddichi laga Abbayyaa kan itti argamu godina Matakkalee keessatti warri gumuzii jabaatee warra Amaaraa haleelee biyyuu fi bilisoomsachaa jira godina Kamaashii keessatti waan wal fakkaataa godhanii Somaalee fi Afar jidduutu nama 350 qofan hundattu cufattu narra dhumateetti Somaaleen dubbattee jirti karaa Afariitiin namni dhumate hin dubbatamne karaa waraanaatiin namni dhumate hin dubbatamne Oromiyaa keessa jechuun woboon kun akkas Abiy Ahmed sodaachisaa jira. Uummattoonni kibbaa bakka hedduu gaafin eenyummaatii fi gaafin mirgaa dhiyaachaa jira ajjechanis bakka hedduutu jira Tigraay keessatti waan deemaa jira argaa jirtanii warri haga meeqalee dhufuu dandeenya waan jedhuun Abiy Ahmed sodaachisaa jiranii gaafii fi deebii Tigraay Media House TMH wajjin dubbi himaan Hewwahaati Geetaachoo Raddaa godhe isinii dhiyeessuu deema suniin durattu naannoo Amaaraa keessatti waan ta'aa jiru isinitti himnu warri Tigraahii karaa Waldiyaa karaa Raayyaatiin karaa Amaaraatiin gara kanaan injifannoo argatanii jiranii gara Gondareelleen injifannoo argachaa jiranii waraanii gara Gondaree ammaan tana gaarreen limaan limoo to'achuu fi godhamaa jira jedhamee dubbatamaa jira gara Waldiyaatiin to'annoo isaanii ka qabatanii cimsachaa jiranii yeroo ammaan tana qarqara Waldiyaatti Liyyuu Haayilii Amaaraatii fi warra Tigraahii jidduutti waraanii guddaanii geggeeffamaa jira jedhamee akkasittuu dubbatamaa jira suniini waan akkasittuu jira. Odeeffannoon gara biraatiin ammoo warri Amaaraa kursiin ageenyoota shaagire yeroo kamiyyuu caalaa kirkiree jira. Ageenyoota shaagire kursii isaa maaltu kirkirsee ka jettan moo'amaa waan jiraniif warri moo'amsila quba walittuu qabanii ageenyoota shaagire nu moosisee isattuu akka moo'amnu godhe akka moo'atamnu godhe akka injifatamnu godhe akka dhumannu nu godhe itti gaafatamaadha aangoo gadhiisuu qabaa ka jedhutu dubbatamaa jira. Naannoo Amaaraa hoggansi federaalii keessa jiruu fi kan naannoo bakka lamattuu cabee jira akka warri gariitiin bakki sadittuu cabee jira. Warri lamaanii gareen cabee gareen yeroo ammaan tana Amaaree kitati waraan waliigala labsee jira bulchiinsi waraanatiin buluu qabaa jedhe warri yaadu. Waraanattu bulchuu qabaa jedhe warri yaadu waraanii bulchuu qabaa ka jedhu. Gareen bira lakki waraanii bulchuu hin qabu warruma ageenyatu shaagaree ka ammaan tan jirutu itti fufuu qaba waraanii bulchee jennaan inumaayyuu dubbiin akka malee hammaattee Oromoo Abiyyiillee wal dhabuu deemna ka Tigraahii qofaa miti rakkoo biraa ta'uu deemna waraanii humni Amaaraa kun amanamu kanaafu
ummata ammaan tan aangoo gubbaa jirutti bulchuu deemuu qaba ka jedhutu jira. Gareen biraa ammoo jidduu kan lamaan jirti jedhama. Gareen waraanii bulchuu qabaa jedhu keessa gareen gurguddoon garee Yohaannis Booyaaloo faatii keessa jiranii garee kan keessa warri jiru warri waraanati ka ammaan tana hoggana komishinerii poolisii Amaaraa tahee Desiyyee Dajaneetii fi komishinar Desiyyee Dajaneetii fi akkasumas Birgaadeer Jeneraal Tafarraa Maammootidha. Warri kunin Amaarii hoggansu waraana jalatti bule naamusa waraanatiin jabaatee ijaaramee hojii mootummaa dhaabbatee misoomii dhaabbatee qonnaan dhaabbatee wanni cuftu dhaabbatee Tigraahii irraa bilisa of baasnee lafa kenna deeffannee abbaa biyyummaa qimaantii fi dhiifama abbaa biyyummaa walqaayitii fi tsagadeef raayyaa gubbaattuu qabnu mirkaneeffachuu qabna yoo sun hin taane qimaantii nukaa gumuz nukaa oromoo illee nukaa garuu hunda suudanii illee nutti jirti warri jedhu warri kanattu jira warri waraanaa jechuudha waraanaan buluu qabnaa ka jedhu. Gama kanaan warra kanattu jira jechuudha. Gama waraanaa kanaan ammoo rakkoon jirtu maali ka jedhutti deebina. Garii kan ammoo warra Abiy wajjin turuu qabnu ka jedhutu jira. San keessa ageenyota shaagare mataa isaati. Dammaqee Mokkonnin mataa isaati. Dammaqee Mokkonnin ageenyota shaagare faati akkuma nagayaa fakkaannee Abiyyi jalseennee Abiyyi malaan garagalchinaa warri yaada jedhu qabu. Abiyyi ammaa nu tajaajilaa jira. Garuu Abiy adeemsanii Oromoo wal dhabee jira dippiloomaasiin kufee jira Tigraay keessatti mo'atamee laafaa jira aangoo qabachuuf ni gargaara warra Oromoo yoonni ni ijaarre goone dhowwine qofaattuu hambisne aangoo qabannaa warri jedhu. Warri karaa waraanaatiin jiru kun ni Amaaraa warri karaa waraanaatiin jiru waraani bakki lamattu amma wal dhabee jira warri karaa waraanaa tokkin warra Birgaadeer Jeneraal Tafarraa Maammootidha. Tafarraa Maammoo Walloo Kaabaa irraa dhufe. Walloo Kaabaa Ana Bugnaa irra dhufe. Ana Bugnaaf laastaa jedhamu achi dhufe. Amma godina jechuun warri Tigraahii qabate kana. Godina jechuun Walloo Kaabaa ka Waldiyaan keessatti argamtu. Karaa biraatiin ammoo namni biraa jira. Gondareen Desiyyee Dajanee ka jedhamu komishinerii poolisii naannoo Amaaraattu jira. Warri kun lamaan bulchiinsi waraana jiraachuu qabaa jedhan malee wal dhabaa jiran. Maaliif wal dhaban? Wanni isaan wal dhabaa jiraniif Tafarraa Maammoo kunin warra Asaaminoo Tsiggee ijaara. Asaaminoo Tsiggeelin as bakkuma kana Walloo Kaabaa dhufe. Warra Asaaminoo Tsiggee ijaara. Isa wajjin ammoo ka Amboottu dhalate Abberee Addaamuu komishinerii poolisii Amaaraa ka of ijjeessisan yookaan ammoo ka du'eessan isattu jira. Warri kun warra fonqolcha mootummaa godhan kanaan durattu Mallas Zeenaawii warra barkum lamaatii fi sagalii warra hidhame. Abberee Addaamuu waan dabarta Abbereen biyya baqatee bahe kachachalan yookaan gunaan. Warri kun warra fonqolchi mootummaa naannoo Amaaraa keessatti dhiyoo kanallee godhan. Warri kun ammaan tan warra hidhataa Asaaminoo Tsiggee wajjin qaban warra kanatti bulchuu fedhan. Warri Desiyyee Dajanee ammoo Desiyyee Dajanee warra Gondareetidha. Asaaminoo Tsiggee gaafa inni Zanzalma lafa jedhamtu gara Gondareettu baqate Asaaminoo Tsiggee ijjeese ka reeffisa lafirra hirkisiise. Ijoollee Gondarii ka Asaaminoo Tsiggee deeggaruuf hiriir baate Bahar Daarii keessattuu ka fixisane. Eenyudha inni kunin? Namticha Gondaree kan. Eenyunni? Namicha Gondaree kan. Desiyyee Dajanee kan. Desiyyee Dajanee wajjin eenyuttu jira? Ka warri bulchiinsi waraana ka dhaabbatu jedhu warri jedhan Birgaadeer Jeneraal Tafarraa Maammoo Desiyyee Dajanee Yohaannis Booyaaloo faa Koloneel Dammaqee Zawudeeti. Koloneel Dammaqee Zawudee ka ammaan tana zoonii Amaaraa Haarawaa Setit Humaraa ka jedhu itti aanaa ta'ee bulchaa jiru kana. Amma warri kun cuftunuyyuu akka waraana bulchuu qabna jedhanii eenyutti bulchuu qabaa irratti wal dhabaa jiran. Eenyutti bulchuu qabaa irratti wal dhabaa jiranii warri garee Koloneel Dammaqee Zawudee isattuu bilisaa inni haa bulchu jedhan. Koloneel Dammaqee Zawudee ammoo Gondareedha. Warri Gojjamee hin jaalatu. Koloneel Dammaqee Zawudee ammoo Gondaree qofa osoo hin taane Tigreedha. Amaarii dhugaan itti fayyadamuu fedha malee itti namanu. Liyyuu Haayiliin Amaaraa ammaan tan bakkisii wal nyaattee wal balleessaa jirtu kana jechuudha. Ka karaa bahaatiin waraana karaa raayyaatiin gaggeeffamaa jiru waldiyaa kana ka hoogganaa jiru ka dhiyoo kana mo'atame qobboo irratti hagammaan tana mo'atamaa jiru ka dhiyoo kan muudame hoogganaa Liyyuu Haayilii Amaaraa Birgaadeer Jeneraal Tafarraa Maammootidha. Ka gara Gondareetiin Zaarimaa faa gubbaatti mo'ate Ambaraas faa gubbaatti mo'atam Addee Arqaa irratti mo'atam Dabaarqee irratti mo'atam Wuqin irratti mo'atam
limaan limoo irrattu kan manta mo'atamaa jiru eenyudha Desiyyee Dajanee kana Komishinar Desiyyee Dajaneetidha ka karaa Wallootiin mo'amaa jiru magaala akka qobboo Roobeet Haaraa Shanee magaala akka jechuun Gobbiyyee Waldiyaa magaala akka Hara Gabayaa magaalota akkasii kana harki isaatii bahe eenyudha namtichi kana Brigadier General Tafarraa Maammootidha warri kun lamaan wal nyaachuu isaatidha warri kun yeroo ammaan tana wal balleessaa jiraachuu isattuu siree wanni tursee jira ageenyoo tashaagar baalaansii eegaa jira warri kun waan wal so'atuuf waliin amanneef ageenyoo tashaagar jira ageenyoo tashaagar karaa Abiyyillee hin cillaanfata achillee hin jira deeggarsa guddaa waan hin qabnee fi ammaan tana warri waraana jedhu kanallee hin turu garuu warri waraana kayyoo deeggar angoosattuu dhabama angoosattuu bada angoon isaa hin deema warri waraana kan ammoo mataallee waliin dhahee dandahee Abiyyiifillee hojjete ofillee hojjete angoor tursiifachuu fedha Dammaqee Mokkonnin Faatii ageenyoo tashaagar Faatii Abiyyi wajjin jiranii jedhe dubbadhee jira amma Gondar irrattu kan ufichiisee uummatii irrattu Desiyyee Dajaneetii fi ageenyoo asfajjune ka warri Gondaree ka ageenyoon faarse jedhuun namichi kan jechuudha warri biraa ka jiru eenyudha warri biraa jiru gareen jirtu ka biraa garee Abiyyi wajjin turraa jedhu gareen Abiyyi wajjin turraa jedhu Abiyyi wajjin yoo turre mootummaa jidduu galeessa to'achuuf nu gargaara mootummaa jidduu galeessa dadhabaa deemaa jira mootummaa jidduu galeessa kan akka dadhabuun isaa badaa miti Oromoon biyya bulchuu hin dandeenye waan jedhu warraaf agarsiisa kufaatiin dippiloomaasiin Abiyyiin kufu warraaf gaariidha kufaatiin waraana ka Abiyyi kufaa jiru warraaf gaariidha maal jennaan Abiyyi biyya bulchuu hin dandeenye Oromoon biyya bulchuu hin dandeenye garuu Amaarii ka kufu gaafa Jawaarfa wajjin Oromoo wajjin Abiyyi nagaa uume waan jedhaniif akka Abiy Oromoo irraa addatti fottoqee Oromoo wajjin tokkummaa hin uumne Jaalmarroo haa ta'u Mararaa haa ta'u Daawud Ibsaa haa ta'u Jawaar haa ta'u Baqqalaa Garbaa haa ta'uuti waan Oromoo jedham irra fageessanii dadhabsanii gaafa yeroon geette Abiyyi fonqolchanii aangoo fudhachuudha warri kun kanattu jira warri kun ofii isaaniitti Abiyyi maxxanuun barbaachisaadha garuu warri waraana deeggarra ka jedhudha amma Abiy Ahmed waan kan argee jira waan kan hubatee jira garuu Abiy Ahmed warri harka waan dhawuf harka isaadhaan kan waan jaalatuuf warri malee sireenaan itti waan amanuuf warri kan deeggaraa jira karoor isaanii kan waan argaa jiruuf waraani isaa waan mo'ame meeshaa irra dhumachaa jiruuf namni isaa waan dhumachaa jiruuf waraani isaa hawaasa addunyaa duratti qullaa hafe juntaan akkana garafamee baqachaa jira odoo silaa Suudaan yookaan Misrii Itoophiyaa weerartee maal ta'uu dandayaa jedhamee jira waraani isaa akkas jechuun jira meeshaa waraana haaraa galaa hin jiru addunyaan gurguraa hin jirtu balbalii galaana cufamaa jira Tigraay karaa cufuu dandeetti qimaanti karaa biraatiin cuftee jirti Abiy Ahmed waraana isaa suuta nama Tigraay keessa baasuu barbaada jechuudha Amaarallee keessa mo'amaa jira diizaayinii warra kana waan galeef kanaaf yoof dandamachuu barbaade Abiy Ahmed marii Jawaarfa wajjin marii Jaalmarroo wajjin marii Mararaa wajjin marii Daawud Ibsaa marii hunda wajjin marii ammumaan tan daddafee jalqabee man Oromiyaa tokko tolche yoo sun godhe warra Amaaraa ka aangoo isaa kajeelaa jiru kanaaf warra Tigraay ka gara Finfinnee dhufu kanallee haq tokko dura dhaabbachuu dandayaa jechuudha Amaarii Abiyyi qofaatti hambisuu fi warra Tigraay wajjin mari'annaa warra Tigraay Abiyyi waan sodaasama Jawaar wajjin mari'annu Jawaar gadin dhiifamini jedhan maaliif Oromoon Jawaar wajjin taatee tokkummaa qabaattee jabaatti waan jedhuuf Oromoon jabaatu Oromoon kaa'uun warra Amaaraatiif sodaadha kanattu jira jechuudha kanattu jira kan Oromoon beekate Oromoon biyya keessa marii biyyaalessa kanattu mootummaa kana yoo piidoon of dandamachuu barbaade dhiibuun barbaachisaadha shiree Amaaraallee hin jira sodaan adda addattu jira sun beekamuu qaba Getaachoo Raddaa interviewun inni godhe Tigray Media House wajjin yeroo jalqabaati fi miidiyaa hawaasummaa gubbaatti interview Jawaar Mohammadii ka gaafa yaalii ajjeechaa Abiyyi godhee fi ka gaafa Hacaaluu ka godhame san hunda cabsee jira caalee jira recording miidiyaa hawaasa gubbaa nama 24 olitu daawwate yeroo takkatti warri akka Taayyee Faalleen warri mootummaa Abiy Ahmedii faati deeggaranii Lalisaa Fayyisaa faati hundi daawwachaa jiranii interview ajaa'ibaati
interview kanaan duratu miidiyaa kan gubbaatti pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon godhe interview hoogganaan waraana Tigraay Tsaariqaan Gabratinsaahee godhee fi waddi waradeen godhu hunda argine jirra. Taaktikii waraanaa waan adda addaa haasawaa jedhanii kun ammoo taaktikii siyaasaa Tigraay Itoophiyaa irratti maal yaaddi maal irratti ka jedhu akka gaariitti interview laf kaahee jiru. Interview akka malee bareedati. Herrega walarkaa buusun herrega warra Amaaraa ka waraan labse warra bulchitoota Amaaraa hayyoota Amaaraa waliin walarkaa buusuna sun shakkii waan tokko hin jirudha. Kun jechuun uummata Amaaraa wajjin wal dhabna jechuu miti jedhe jira. Waraanii Abiy Ahmed barbadaa'ee unkutaahee jira jedhe dubbatee jira. Yoo barbaanne gara Finfinnee duuluu dandeenya garuu achi duuluu hin barbaannu jedhe jira. Itoophiyaa hambisuu ammaan ta'e yaadaa hin jiru garuu yoo marii wayii godhamtu hamtuu miti jedhe jira. Geetaachoo Raddaa wanni inni hin dubbatini hin jiru ammaan ta'e injifannoo waraanaa kana cimsuu barbaadanii garuu mariilleen balbalti cufaa kan taane qabeenyi Tigraay tokko wanni sababu hundinuu hin deebi'a. Warri Amaaraa ka Eertiraa wajjin Tigraay waggaa 1000 jilbeeffachiisuu fi carraaqee kaffaluu deemanii wal harkaa baafannaa wal harkaa fuuna herrege kan jedhee dubbatee jira. Ama Tigraay saamuu qofaa miti wanni hin taane jiru wayaan kiyya televizyiniin kucuftuu fudhatamee jedhe waa hedduu dubbatee Geetaachoon karaa waraanaatiin waan jiru karaa siyaasaatiin waan jiru interview sanii anillee miidiyaa kiyya gubbaattu Facebook gubbaatti share godhee jira daawwadha isiniin jedha waan daawwattan hordoftaniif hedduu isinii galateeffadha oduu walitti dachaana bal'inaan ammaaf agasuma nagatti.